nama dhibba lama dhume jedhanii UNHCR Yamanii waliin dabarsanii turan. Kun hangam dhugaadha? Akkamitti immoo dhuman lammiilee Itoophiyaa kuni warra akkamiiti? Gartee wanni siin jechuu barbaade warri gartee Yaman irraa ol dhufu ka gartee Alsaabitiin gahee Arsaabit irraa gartee rukkaamni achi ol oofu gartee nama 300 akkas dhume. Nama 300 san keessaa gartee nama 15 namni achi keessaa bahe jechuudha. Siigala nama 300 kana fakkeenyaa hin awwaala yoo ka jettu taate nama 250 nama 200 wayii kana hin awwaala yoo ka jettu taate mee kamiin awwaaltee kamiin dhiifta? Gartee boorataa qabattee waa boorataan boolla qottee nama kana bakka tokkotti gartee awwaaluun dandeettu. Gartee nullee ka deemnu shaantaa gartee waan keekii keessaa qabnu qofa baannee deemna. Gartee nama kana awwaaluun dandeettu yoo koofiyaa yookaan kootii ofirraa qabattee kootii kan keessan gartee itti ufifteetiin hin biraa deemte malee wanna takka chaansii takka isaatu hin qabdu. Yoo dhagaa irratti garagalchitee biraa deemte malee wanna takka wannummaan ati isaa gootu takka isaatu hin jiru reeffa kana akkanumatti ilaaltee biraa deemta. Yaa obboleeyyan keenya akka haasaan kanaa miti gartanii wanni isin asirraa miidiyaa kanarraa ololu kun gartanii kana caala malee kanaa gadii miti. Nuti ijoolleen biyya kana jirru gartanii biyya Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jirru dhumaa jirra. Dhugaa isinitti haa fakkaatu dhugumaan dhugatti dhumaa jirra gartanii dhumaa jirra. Nuti wanni yaaneef dhimma biraatiif miti yookaan namaan loluuf miti yookaan qabsoof miti yookaan maaliif miti. Nuti jiruu keenya jijjiiranna jennee biyyarraa baane. Gartanii nuti lammii keessanii nuti Oromoodha. Gartanii kana waan ta'eefi Oromoon Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jiru huduuda keessatti dhumataa jira. Halkanii guyyaa dhumataa jira. Mee waa'ee dhumiitii isaan nu himime obboleessa keenya. Waa'ee dhumiitii chaanatti gartee kanaa ol dhumataa jira. Kabeelan osoo deemu karaa huduudaa kanatti dhumataa jirutu caala jarana. Karaa huduudaa kanatti namni diqqaan dhumataa jiru jarana. Yoo Rabbii keessa sodaattan ijoollee biyya kanaatiif ijoollee Yaman irraa gara Suudii ol deemtuuf birmadha. Waan biraa yoo kadhabdan taate Rabbii tokkocha kadhaafi. Rabbii tokkocha kadhaafi. Nuti siyaasaaf hin baane dhimma biraatiif hin baane jarana. Rabbuma keessa yoo ka sodaattan taate nu birmadhaatii nu bira dhaabadhaa. Ijoolleen Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jirtu. Saaruun nama diqqaa fitaa. Mee haala dhumiitii obboleessa keenya dhiifamaa wajjin tartiibaan dubbanna. Haala dhumiitii nama 300 jettu kana haala isaanuu himime. Eessatti bakka isaa yoo beekte haala dhumiitii chaanuu. Haalli isaa Saaruun bakka lama jira. Saaruun tokko eeguma Alsaabit irraa ol bayaniitiin hin jedhan jira. Amma sanii miti ka baay'isee nama dhahaa jiru. Saaruu ka lammaffaati. Ka lammaffaa kuni eega golbalayyii ga'aniitiin hin jedhan achitti golbalayyii san gubbarratti fixa. Siigalee gaara wahiitu jira gaarri gadi bu'an jechuudha. Gaarri kun immoo akka maal jedhee si hima akka dhaabata namaa kanatti gaggaragalaa beektaa dheeradha. Nama 300 kana gaara kanarraa yoo ka gaggaragalchan taate namni 300 kun guutuun isaatu kun qileedha. Suuta buuta malee fiideetiin akka karaatitti bu'uu hin dandeettu. Karaadhaa miti wanta kana qilee keessa deemti. Siigalee wayita qilee kana keessa deemtu kana qilee kana gartee yoo ka saaruka kana dhiyeesse jettee ka fiiddu taate qilee kanarraa tarta. Dirqama suuta eeggattee bu'uudha qabda. Siigalee. Ayyee. Nama 300 kana yoo qilee kanarraa ka gartee gaffiigi ka jedhaniin ta'u taate dhumi jechuudha malee faayidaan biraan jiru waan ta'eef namni 300 kun gaara kanarraa wayita gaggaragalu saaruun kana guutuu bakka tokkotti walirratti rafaarrafee Rabbiin gartee nama 15 qofa keessaa baase. Nama 15 keessaa baase kanaayyuu gartee Rabbiin rahmata godhee fi hafuurri saarukaa kun yoo gartee dhuka'eetiin hin jedhe hattan namuma badhee jiruutu hin miidha. Siigalee dachiisan guututu socho'a. Namnummaan 15 achi keessaa kaa'e gartee yaa'e kunu irra guddaan nama gartee sammuun isaa sirrii hin jirre. Saaruun kun yoo asii dhayeetiin ka jirtu taate mukarratti fannisa ilmoo namaa kana jarana. Wanta kanarratti fannisa. Kana sanii addaan hin beektu jismi isaa kana guutumaan guututti cicciree jechuudha. Siigalee. Ani waan gaara sanii suukanneessaa gaara sanii keessatti gartee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Rabbuma keessa yoo ka sodaattan taate rabbitti nu iyya. Adada salaattanii rabbitti nu iyya. Nu ijoolleen biyya Yaman irraa ol deemaa jirru dhumataa jirra. Dhugaa rabbii dubbachuuf dhumataa jirra. Siigalee waan biraan barbaannu nuti suudii yaa obboleewwan keenya ata mee obboleessa koo waa dubbanname nula kee mee waa iyyuu timiti mee ijoollee dhuman kana jennaan biyyaa baane malee obboleesso ijoollee dhuman kana keessa namnatti beektu jira maqaa jaraan dubbatin maqaa nama tokko hin dubbatini mee kutaa jaraa dubbadhu mee warra dhuman kana keessa
Ujoolleen amma maal ta'e beeyta achirraa yoo bayaniitiin ka jedhan taate wayita biyyarraa deeman waan xiqqaa namatti fakkaata erga dhufanii biyyaan baatana keessa ga'aniitiin jedhanii garuu mootu akka achiisanii miti. Diinni kan keellee asitti walitti firoomta sii gala. Ijoolleen jimmaallee jiran ka harargeellee jiran walloolleen jiran arsiilleen jiran baalellee jirti. Ijoolleen kutaa garaagaraa irraa gartee walitti dhufanii bifa saniin deeman sii galee. Kuni guutuun wal ammachaa waliif obboleeyyanii wajjin deeman kuni guutuun rakkataadha dhimma biraa yookaan suudii buqqifna jedhee deemaan jiru manni kun dalagadhee waa gartee bu'aa wayii buufadha jedheetiniin biyya ofii irraa ba'e jireennatu itti qaala'ee jennaan biyya ofii irraa ba'e malee namni jaalatee biyya ofii irraa ba'u takka isaatu hin jiru jiran. Kana waan ta'eef kutaan Oromiyaa guutumaan guututti bakka jiran hunda keessaa namni achi keessa hin jirre hin jiru. Warri dhumee bakka harki caalaan isaa ijoollee ilmaan Oromoo jechuudha. Wala arsii guutuun isaaniitu keessa jiran. Maqaa isaanii dhahee siif fixuu hin danda'u. Nama xiqqaa miti. Maqaa nama tokko waamuu hin barbaadu. Deemtu kana gartee namuma zaahira wajjin akkanatti deemtu kana gartee saaduun kun cicciree gartee harka jaraa irraa cicciree jismii guutuu isaatu cicciree yoo argite kophee fi huccuu jaraa qofa argita. Jismii isaa guutuu gartee biyyee godhee. Sigala. Kana waan ta'eef sanirraa kan ka'e achiyyuu ol deemneetiin gartee kattii cabsuudhaaf deemnu nama kana reeffa xiqqaan arginu ka dhagaa irra guuranii biraa deeman argina gartee ka koofiyaa yookaan waan ta'een nu amaamaa irra kaa'aniitiin biraa deeman argina wanna takka wanni ati godhuu fi dandeettu takka isaatu hin jiru yoo kooti ofirraa qabdu baafteetiin reeffa kana fuularra keette malee wannummaan ati isaa godhuu dandeettu takka isaatu hin jiru sii gala. Kana waan ta'eef jarana rabbuma keessan sodaadhati adada salaatatiin Rabbii keessan nuu kadha amantii kamiinuu nuu kadha nuti ijoolleen Yaman irraa ol deemaa jiru dhumnee jirra dhimma biraatiif hin yaane jireennatu nutti qaala'ee jennaan biyya teenya irraa baane malee jaalanneeti miti jaalannee abbaa fi haadha keenya biraa hin yaane akkuma isin biyya Ameerikaa deemuudhaaf gartanii jireenya keenya fooyyeffanneettanii biyya Ameerikaa biyyoota adda addaa deemtan ijoolleen gartee Suuditti deemaa jirti malee dhimma biraatii miti jaalatee obboleessa keenya galatoomii obboleessa keenya kana caala dhiisi waa tokko itti si gaafadhaan. Kijiban kijibnu dhugaadhuma dubbanna rabbitu hiree keenya akkana godhe waan ta'eef gara dhugaarratti wal gargaarra. Ijoollee warri duraan qabamanii Saudiidhaa galan keessa jiru dhugaa rabbii dubbadhu. Ni jiran ijoolleen ni jiran. Hedduudha garuu namoonni muraasa gara akkana nama 60-70 ijoollee asirra duraan jechuudha turtuu keessa waggaa 3-4 galanii dacha'antu jira. Ijoolleen kuuwwan irra guddaan ijoollee mahaara wasii galee irra guddaan ijoollee haara ijoollee bakka deeman hin beekne bakka socho'an hin beekne akka jennu hin qabnu jarana akka jiraatu dhabe maal godha hin faradamu wallaahi sorry wallaahi. Kana waan ta'eef mubaarak rabbuma keessanii jedhaa miidiyootatti illee nu iyyaa namoota beeytan guutuu isaatittuu nu iyyaa. Rabbii keessanii jedha warri peejii gugurdaa qabdan peejiin keessan yoo ummata Oromoo lammii keessan kadhumaa jiru kana hin fayyanne akkanatti teettanii ni qabrii keessatti isin fayyada isin hin fayyadu nuu iyya garuma jirtan guutuu keessanii nuu iyya peejota atamma eessa jirta baga rabbi lubbuu kee hambise isin hin jenneyyuu baga rabbi lubbuu kee hambise eessa jirta ammaati bakka jirtu yoon himnes huduudarra jira amma gara Saudiitti deemta moo gara Yamanitti deebitanii atumtu amma achirraa ol deemeetiin jira ani akka mataa kiyyaatitti Su'uudillee dhaquun barbaadu Yamanillee gad deebi'uuf rakkisaadha Su'uudillee ol deemuuf rakkisaadha osoo naa mijaa'ee gara biyya kiyyaa galuun barbaada si gala ani kalaas gartee biyya tiyya sanitti waan ta'ee achitti jiraachuudha naa wayya malee allammaffaa kan dhaamatu ijoollee Yaman irraa ol deemtan ijoollee biyyarraa kaatanii deemtan rabbi sodaadhaa yoo dhumachuu barbaadan malee biyya kanatti as hin deemina karaa baaratiin ofirra dacha'aatiin hin galaa warri Yaman keessa jirtanillee dhumaatiif ol hin deemina. Dhaamsa dhaamiif warra dhaamsa dhaami jettan ol deema. Dhaamsa dhaami warra biyyaa kaanuuf warra Yaman jiranuuf warra Saudii deemuu yaadanuuf mee dhaamsa dhaami. Warra Yaman irraa gara Suudii ol deemtan ka bakka saarukaa kana hin gahin warri na dhageeffataa jirtan gartanii yoo dhiyana saarukaa taanaa gartee hinduunaa du'uu barbaannaa yoo ka jettan taate rakkoon qabu akkuma ummanni 300 keessaa namni 15 bahe kanatti
gartee namuma dhibba sadii lamaaf wayii dhume kanatti yoo dhumuu barbaadan ol deema. Karaa Yamaniitiin gara abbaa haadha keessaniititti nagayaan ofirraa gala. Sanii achitti Su'uudiin akka duraanii sanii miti. Su'uudiin qayyaramtee jirti. Jireenyi guutuun isaatu qayyaramee jira. Akkan sobamne hin sobamina. Kana waan ta'eef ofirraa dacha'aan jedhaanan. Kamataa kiyyaati. Kanaafuu yoo haalli sii mijatee jedhe gara biyyaatti galuu malee ati warra nama 300 dhume keessaa haftee sanuu daangaa Saawudiirra jirta. Daangaa Saawudii fi Saawudiitti galuutti dhiyaata. Sanuu immoo Saawudiitti achi galuu hin barbaaddu. Yamanitti achi deebi'uu hin barbaaddu. Gara biyya keetitti galuu barbaadda jechuudha. Osoo Yamanitti illee kan hin maalii fi ajandaan godhatta asubba sa'aa 24 baatee maa haasawaa oltaa faamilii ta'e biizinasa faamilii ta'eeti maa asirra baasta gaafii bara. Michoon amma arrabsu jirtu faamilii kiyyeetteetiti zarmaan zarii ta'e baastee arrabsu jirta. Aleek wallahi. Wallahi you're not normal in the head bareedduuti. Wallahi go get some help. Wallahi go get some help. Sinaqa sigalcha dhageeffadhu kan lamadaati. Wallahi you need help. Wallahi I feel so sorry for you. I feel sorry for your husband. Wallahi wa billahi I feel sorry for your husband and I feel sorry for your kids bareedduuti. Ta Vancouver imonin dufana takabbaltaami airporti rasin nafuudhaammoo. Wasaqti Ogguun dhufe airporti sin nafuudhaammoo. Eenyu nafuudha? Ajoortu sin garsiisa jaarsa kiyya. Ta online wayyaa abbaa jaarsa nama garsiisachuu. Wayyaa rabbi Allah. Yaa rabbi maana dhiisi haarafuu miskiintichi please ribarraan kaasi rabbii takkichaasi uume sodaadhu dhiisi. Ajoortu kaagara qabne. Yaa boo dhiisiin jaarsa kee kana haarafuu yaa maraatuuti dhiisi haarafuu. Na kuomba siste mwache banako alale. bana mwache alale. Shame عليك والله mwache alale bareduti. Wewe ni wazimu matakhe ya. Ya najua ni mwazimu mamati. I know bareduti najua. Himbu laki jarana himbu enjoy hago tutiko na arasiteti gisa. Mwache alale mwache banako alale please bareduti mwache alale na kuomba. Wewe uko na bana ama uko na bibi? Wewe ni bibi ya mtu ama ni mama? Wewe ni no mamangu hata umanti ya marsigote bareduti ya siwajini na sojra umanti ya miskintiti marsigote an hadate harkasiti nyaade hadate arrabsun dandeo ya rabbi oromo melala michota na gargarsa barbada wallahi family namni taata ya bo gargarsa barbada wallahi samuni silikin jirtu wallahi wa billahi are you crazy nama jarsa deme river rakasumo ya tiktok tibje la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا نا وقوي فتجر تهدونا جاوا هدونا كان جاوا والله you're right أراني ودي بني ودي أدرنتي دقاخيتي كم نينا جا أرانتنا yeah you're right والله you need help والله I'm enjoying this please مليانا نوغوتا نافيسين فولو بربادو جرا مليانا نوغوتا فيوي تاب قد عمي ورمو تاب قم دي باتك غوتا please Oromoti tap nugora nafisi haswa. Tap nugora. Amma ga guta kana kan khadu. Dageeffadhu bareedduuti yee. Dageeffadhu murteetii yaa rabsiti haadhatii yaa rabsiti. Ati jaarsa manaa qabda moo gaafiinti yaa jaartii manaa qabda. Hey baana yake. Baana. Jaarsa mooti jaartiidha. Jaartii ta'e nurraa qabadhu namicha na please nuti yaa rabsutti hin jirru. Na kuomba please. Na kuomba bibi yako ni mwazimu wallahi muongeleshe na kuna mtu amemguza wallahi hakuna mtu anamguza unanisikia kijana Charlie unanisikia sijai mguza bibi yako lakini anatuka hapa hivi ananituruki amenitusi amesema kila kitu anaongea kuhusu Romea sharmuta teka teti tanawajin ndubadu wasaka mallaya jarsa yesra khabaja kaba mallayiti ajoytu kagar kam dagefa da oromoti